ዳንኤል ክብረት መስጊድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየበዛ ነው ሲሉ ምን አገባችሁ ብለን ስንከራከርላችሁ አሁን ግን ዳንኤል ክብረትን እናንተ በአረብ ለጥራጭና በአረብ እንትን ቆራሬው ገንዘብ ሃይማኖት የነዚህ ሃይማኖት የመጣው ከዛ ነው የመጀመሪያ ሃይማኖት ገደሊ ሴኒ አመንቲ አረባሰና ጀኒ ቢየ አረባቲ ኢስላማ isini jinjiraachumana wonni keessa jiraach isini dubbi naqarsa cimaan oromiyaadhaaf sana biddo barbaada kasitin argobbaaf warjin nu keessa galteeti afaan keenya dubbatte oromummaa walitti qabna amantii walitti qabna amantii kee fudhadhu biyya arabaatti galii oromiyaa waliin qabna taanaan oromiyaa ta'ee oromoo keessatti aadaa oromoo fadhu akka oromootti adeemu የገዳ ስርዓት ነው የራሳችን ሃይማኖት ከየትም ተልኮላችሁ መጣችሁ መታመልኩትን አምላክ እሺ ብለን ብንቀበላችሁ እኛ ግን ዋቀፈ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوا تدوتوا الفيديو تناكم نقافة يا كسني بقى جراتني سنين جرا الآن تنامان لو كبت تيجون كسنه فيديو تكوت كان كبت فيديو نكبت فيديو نلمان نيو جتني وروت جبينس أمانتي إسلام كبن جبينس إسلام ما وروت كبن نما لما كان إفباني دبتن إسني كبت دبتن الآن جناني إنترتي جيجي كيا أمتو في أقوما بعيسى تجورا أقوما بعيسى تلا بكمال أكو نمهند بيكو نمهند تبيكه تجورا جيجي كيا مو فيديو جايبه هاي سين حسب تكون أرجع خلافين جرا لما كمان الفيلم هذا جرا وجيلا لا يجرا وانجرا حسن وجيلا لا إن دانيل كبرت مسكيد إثيوبيا وسط يبزانو سيلو من أجاباتشو بلن سنكراكر لاتشو أهون جن دانيل كبرت غبا لك أونتهن نو إن دانيل كبرت مسكيد ኢትዮጵያ ውስጥ እየነዛኑ ሲሉ ምን አገባችሁ ብለን ስንከራከርላችሁ አሁን ግን ዳንኤል ክብረትን ዳንኤል ክብረት መስጊድ ኢትዮጵያ ለካ እውነትህን ነው እዳጀች ሳቱ ስሪዳ ዱጋዳ አጀት እውነትህን ነው ለካ የፈራው ነገር አለ እዳጀች ሳጀች ሳሰኒ ዱጋዳ ከናፍ ዋንሸከቱ ጅራ ዳንኤል ክብረት እቹን ማሊ ኦሮሞ ዳፍ ማሊ መኑፍ ማሊ ዳንኤል ክብረት ነመጅቢን እስላሙማ ማህር ሞቱማ ከታ ይጎርታ አብይ አህመድ ታይ ለመጅቢስ እስላሙማ አከመለ ቀብ ነማ አቲንዱራ ሙስሊምኒ ባየት ኢትዮጵያ ከሰቲ yodubanne nama magubatu masgiidota atinduraa tan guutuudhaaf nama sababa ta'etu isa jedheete yaada akka kiyyate jechuudha akka kiyyate gubatu masgiidota ta'eef nama sababa ta'etu isa jedheete yaada ሳንፈልግ እኔ ልንገራችሁ ኢትዮጵያዊ ነበርኩ ኢትዮጵያ turte ኢትዮጵያ ኦሮሞን ሲሳደብ ኦሮሞ ይጠራብ ሰምቶ ኦሮሞን ሲያሰድብ ከኢትዮጵያነቴ ወደ ኦሮሞነቴ ወረጃለሁ አጃይብ ኢትዮጵያ turte ወይ ኦሮሞን አረብሰሙ ኢትዮጵያ ራገር ኦሮሞ ተገድቡ ኢትዮጵያ ራገር ዲቡት ሲሳደብ ወይንም ኦሮሞን ሲያሰድብ ከኢትዮጵያነቴ ወደ ኦሮሞነቴ ወረጃለሁ ኦሮሞ ታቴ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ታቴ ኢትዮጵያ አን ኢትዮጵያ አለ ኦሮሞ አለ ኢትዮጵያን ብያ ላፍ ኢትዮጵያ ራገር ዲቡት ከናምጂ ኦሮሞ ነኝ ብዬስ ከኦሮሞነት ያ ለእምነታችሁ ብላችሁ ወለጋ ስትሳደቡ አሁን ደግሞ ከኦሮሞነቴ ወለጋነቴን መርጣለሁ ያ እናንተ በአረብ ቁርጥራጭና በአረብ እንትን ቆራሬው ገንዘብ እየተረዳችሁ ያ አፋችሁን እንዲ ይሄ ጣግባችሁ ኦር የምትሉ ከሆነ መጀመሪያ እንደ ሃይማኖታችሁ የእናንተም ሃይማኖት የነዚህም ሃይማኖት የመጣው ከዛ ከየት ነው የመጣው amantiin keessa achi dhufetti achi bakka inni dhufe gaasitu beekanuuti amantii kabeeynu amantii rabbuun biraa dhufetti beeyna achi dhufetti bar biyya arabaatti dhufechuu barbaaddeti amantiin keessan biyya arabaatti dhufechuu barbaaddeti erga akkas taate amantiin isaanillee isaa dhufe rakaanii beeyna wajjuma ka isaanillee bakka dhufe erga akkas taate ka isaanillee Israa'elii dhufe garuu nuti amantii namaa qeequuf yookaan amantii namaa tuquuf miti garuu maaliif akkatti jibbiinsa amantii namaa qabanidhaan kana dhiboon maaliif amantii namaa kana akkatti jibbanidha amma isii fi aguma baay'isaa garaagarummaa maalii qabame takka jechuudha nama baay'eetu jala fiigaa mentala tana faanii yoo ilaalu oromoo qabsooftu munaamin jedhanii nama baay'ee jala fiiga garuu galaala nama nuti qabsaa kennu oromoo kennu nuuf yaada jennee namni jaalleemtu deebi'eetiin akkuma fedhan godha jechuudha የመጀመሪያው ሃይማኖት ዋቄፈታ ነው አመንቲ ጌጂ
Aguma. Amantii Arabaa sanaa jedhi biyya Arabaatti si gashina. We dump you in the Arab country when the reality is come up. Amantiin achi dhufee isillee reefi kunillee amantii kan keetii wajjin gadalii isin galchina. Amantii kan keetii wajjin biyya Arabaatti isin galchina. Nuti Arabaa dhufe. Nuti Oromoomi. Oromiyaa keessatti dhalan. Oromoo keessatti of bahin. Oromoo taanee dhalannee lafa Oromoo irratti dhalannee lafa Oromiyaa keessatti dhalannee ta'e. Eessaa fuudhee eessa nu galcha duuba. Nama dhiba. Haasaanii yeroo kana jechuudha islaamummaa waan taatuun qabdu kana jecha islaamummaan hin badde garuu haasaanii haasaadhaa isinillee itti fufannullee itti fufna. Rakkoon qabu itti fufee. Dhugaan eessa bakkee ba'a. Unless you are straight up your mind. Isa kana hubadhu. Qoshaashaa fanatikii islaamaa isinii wajjin jiraachuu mannaa wanni keessa jiraachuutu gaariidha. Dhugaa soofannaa ta'e. Isin dubbii naqarsaa cimaan Oromiyaadhaaf. Kana dhibu kanaa bara. Isin dubbiin naqarsaa Oromiyaadhaaf jedhu. Nuyi dubbiin naqarsaa Oromiyaadhaaf nuyi. Musliima jechuudha dubbiin naqarsaa Oromiyaaf. Oromiyaa tana Oromoo taasise. Oromiyaa tana Oromiyaa taasise ka waamsite. Oromummaa isaatu ka isa beekte musliima hin beeku inni. Warra seenaa nyaata. Kanafaa wajjin Oromummaa himannaa kanafaa wajjin Oromoo taana jechuudha. Nama gaddisiisa. Nuti dubbii naqarsaa jechuudha. Sanaaf iddoo barbaaddan. Hattuwaa dhaqee qoshaashaa akkasittiin argobbaaf warjiin nu keessa galteeti afaan keenya dubbattee Oromummaa walitti qabna amantii walitti hin qabna. Amantii kee fudhadhu biyya Arabaatti galii Oromiyaa waliin qabna taanaan Oromiyaa ta'e Oromoo keessatti. Biyya Arabaatti gali. Arbii tanaa. Oromummaa tana tapha dhuunfaa tapha isaa kennamte addumatti nama biraa keessatti taphaate tapha isaa tapha dhuunfaa tanaan godhanne. Tan tama agumaa qofa. Oromiyaadhaaf hojjedhu aadaa Oromoo uffadhu akka Oromootti adeemu isa kana dhugaan jiru. Gama uffataa kana uffanni kun maaf isa rakkiseme maaf itti jinqe uffanni islaamni uffatu uffanni dubartoonni islaamaa uffatan kun maaf itti rakkiseme maaliif isatti ulfaate akka qullaa deeman barbaade akka isaanitti akka qullaa yaa'aniif barbaade natti fakkaata. Akka qullaa deeman yoo barbaadde biyya faranjii kana lagarra deemiti bakka faranjiin itti bashannantu kana laali qullaa laaluu barbaadde sanaan achi dhaqe walaakin islaama keessa hin jiru qullaa deemuun qullaa uffatuun islaama keessa hin jiru. Qullaa daawwatu barbaadde taanaan biyya faranjii jirtaami bakka faranjiin itti bashannantu iddoo bashannanaa jala dhaqeeti. Kun hin ta'u taanaan nama qullaa yaa'u argattaati. Irratti hojjennaa walitti baana jecha. የገዳ ስርዓት ነው። የራሳችን ሃይማኖት አለ። ገባችሁ? ይሄ ከየትም ተልኮላችሁ መጣችሁ የምታመልኩትን አምላክ እሺ ብለን ብንቀበላችሁ እኛ ግን ዋቄፈ የራሳችን አምላክ አለ። ስለዚህ አርፋችሁ አመንቲ መታከና ዋቃ መታከና ኑቲ ወይ ዋቃ ገታን እንደወግነ ዋቃ ገታን ገበረዳ ኑቲ እንደወግነ ዋቃ ከዳን ኑቲ አመንቲ ነማ ከመይቱ ነማን ኢሲንቱ ንጅብ ማለ ኑቲ ተካመ ኑቲ ኢሳንቱ ንጅብ ማለ ኑቲ ተካ ኢሳን እንደደምነ ተካ ኢሳን ንጅብነ ነው gadaa keessan amantii keessan waaqeffata keessan oofadhaa nuti oofatina hin jenne nuti takka amantii keessan isin hin dhoogine maaliif isintu nu dadhabe malee nuti isin hin dadhabne yaa saba yaa ummata kana nuti ummata nama ba'aa danda'u nuti ummata duwidii keenya bal'aati nuti ummanni musliimaa jechuun ummata duwidii keenya bal'aati nama ba'aa dandeenya nuti waan barbaaddee isin nuun jettan nuti fudhanneetuma callisu jirra nuti osoo bariisin osoo nuti akka keessan kanatti sila amantii namaa kalaa yookaan ka dubbannu yookaan ka deemnee irra sun taate sila akkanaa miti nuti garuu nuti kabaja amantii namaatti illee namaafillee kabaja qabna akka keessanii miti. በሩዝና በእርዳታ የመጣ ሃይማኖታችሁን አምጥታችሁ አትጨማለቁ። ፈርተናችሁ እንዳይመስላችሁ አክብረናችሁ ነው። በችግር ላይ ችግር ይመጣል ተብሎ ነው እንጂ ዝም የተባላችሁት ያ ማንም አይፈራችሁ። የሃይማኖት ብጥብጥ ቢነሳ ምንም አታመጡ። ምን ታመጣላችሁ? ማለት ሱዳነት ይምቲ ረኮረት ረኮም ማለት ነው። እሲን ጋፋ ያን ከሰኑ ዳዋቱ ማለት ነው። ጋፋ ብልሶምነ ጋፋ ኦሮሚያን ተወኒ ታቴ ገና ቀብሶን ከሰን ሙስሊማት ደቦለቹ ቀብሶን ኦሮሚያ አም ኦሮሚያ ፊ
Ganaa qabsoon kun musliima buqqisutti qabsoon keessan deebi'uuf deema jechuudha. Yalla jabaadha.